Itti aansee piroojeektii haaraa banuudhaaf new project kan jedhu irra gattuqachuudhaan viidiyoo yookaan footoo edit gochuu barbaadan san ol baaftan jechuudha. Mee nuti viidiyoo kana haa fayyadamnu ammaaf jechuudha. Kutaa lammaffaa trim and arrange clips kan jennuun kana trim jechuun viidiyoo keessan gara jalqabaatii fi gara dhumaatii waan hir'isuu barbaadan yoo qabaattan hir'isuudhaaf fayyadaa jechaadha. Viidiyoo kana yeroo waraabu hangaan qophaa'ee dubbachuu eegalutti paartii hin barbaachifne kana haala kanaan trim goonee sirreessinaa jechuudha. So viidiyoo irra gattuqannee iddoo kana qabnee hanga bakka barbaanne sanitti achi harkifna. Mee taphachiifnee ilaallu argitanii amma kana fakkaataa jechaadha. Amma sirreessanii jirraa jechuudha. Rearrange jechuun wal duraa duuba kilippii keenyaa jijjiiruu fi yoo kilippii lamaa fi lamaa ol qabaanne orderii isaa jijjiiruudhaaf kilippii sochoosuu barbaanne san haala kanaan jabeessinee yeroo qaqqabnu nuuf socho'aa fuunee iddoo feene jijjiirraa jechuudha. Kutaan sadaffaa add music or voice over sagalee waraabame yookaan background muuziqii akkaataa itti daballuudha. Yookiin immoo asuma CapCut keessatti sagalee keenya waraabuu dandeenya jechaadha. Background music itti dabaluudhaaf audio kan jedhu erga tuqannee sound kan jedhu erga tuqannee booda backgroundii mataa keessanii yoo barbaadanis from device keessa seentanii iddoo save itti gootanii fidachuu dandeessu. Kan aappii kana yookaan built in yoo barbaadan background muuziqii kanneen keessaa kan feetan filachuu dandeessanii jechaadha.